jireenya kan gaa'ilaarra jireenya singilii wayyaa eessan baatiin eessa dhaqxeen eessaa galtaan hin jiru. Lafa shamarran babbareedoon jiranillee deemnee wajjin xabannee kolfinee yaada kee yookiin aasaa kee irraa jireenya yeroo singiliiti kanatti filannoo godhattee nan deema achumatti nan hojjedha achumatti hojjedhee faranjii fuudhee achuma waliin jiraachuu. Yeroo gaa'ila keessatti to'annootu jiraadha yaada kee irratti to'annootu jira. Yeroo immoo singilii akka barbaadan ba'anii galuun baay'uma sirriidha. Biyya kamuu haa ta'u garuu Itoophiyaa fi Afrikaa biyyoota Afrikaa hin ta'in. Gaafin jalqabaa ati erga gaa'ilatti seentee waggaa tokko guuttee jirta. Mee jireenya yeroo singilii turtee fi erga gaa'ilatti seentee wal bukkee qabeetii nuuf ibsi. Galatoomii gaaffii bareedaa na gaafatte. Akkuma beekamu ani fedha gaa'ila ijaarranne waggaa tokko sana dura garuu akkuma nama kamiitu singilii turre jechuudha. Jireenyi gaa'ila keessaa bareeda haa ta'u malee garuu gara jireenya singiliitti yoo dhufu bakka bilisummaadhaan sochoota firiidamee qabda jechuudha. Eessa ooltee eessa bulteen hin jiru yaaduma keerraa yoo ta'ee fi akka tasaa maatii kee waliin jiraattu maatii ittiin dhalattee haadha abbaa obbolaa ta'uu danda'a irraa kan hafe namni si to'atu hin jiru. Kanarraa kan hafe akkuma barbaadde baatee galtaa yoodhuma bakka barbaadde oolte bultellee to'annoon hin jiru waan ta'eef firiidamiidhaan sochoota kana biraan lafa barbaadde lafa garaan kee jaalate kana hin dhaqxaa akkasumallee dhiirotaa nama fakkeenyaaf hiriyoota dhiirotaa waliin yeroo tokko naannoo yeroo buna dhugnu ta'uu danda'a kaaffee adda addaa deemnullee jiraachuu danda'a. Sana keessatti waan qalbii keenyatti tolu gaamma lafa shamarran babbareedoon jiranillee deemnee wajjin xabannee kolfinee of bashannansiisnee waan biraa jechuu miti bakka yaadumaan waliin xabattee gaafa jettu miirri gammachuu wayii jira. Kana yeroo laaltu jireenyi yeroo singilii yookiin qubummaa ana akka kootti natti tola. Haa ta'u garuu jireenyi gaa'ila keessaas wanti hundumtuu yeroo isaatti gaariidha waan ta'eef jireenyi gaa'ila keessaas bareeda. Gaafis gaafadhu egaa caalatti jireenya yeroo singiliiti kan ati caalatti yaada kee yookiin aasaa kee irraa jireenya yeroo singiliiti kan ati filannoo godhattee haa ta'u malee asitti gaafii jalqaba si gaafadhu jireenya yeroo singilii keessatti mana bunaa faayinii shamarran babbareedduu kana ilaallii bashannannaa ka jettu inni kun gaarummaadha. Mana bunaa callisanii deemanii tokkoffaa akkanatti fakkaatutti mana bunaa callisanii deemanii shamarran babbareedduu achi ilaalaa awwaa'uun tokkoffaa yeroo qisaasessitaa lammaffaa immoo wanta kan keen taane amma shamarran babbareedduu calleettee keessa qotaa ooltee inni kun awwuu jedhama waan kan keen taane awwuu waan jedhamuuf kun gaarummaa ta'e sitti mul'ata. Gaarummaa ta'ee natti mul'atu garuu maal jechuun barbaade walumaa galatti firiidamiidhaan yaada dhuunfaa kootiin socho'u amma gaafa gaa'ilatti dhuftu fedhii dhuunfaa kootii hir'iseen ati akkasuma fedhii dhuunfaa kee hir'istee waan nuti lamaan irratti walii galle ta'a jechuudha. Kanaaf inni sun immoo yaada mataa kootii waan natti tolu murteessee akkuma barbaade waanan godhuu fi bilisummaa socho'uun jedhu suni jireenya singilii keessatti hafe beektaa isaadha. Caaladhaan amma gara sanatti deebi'ee akka yaadu gaariidhaayyuu laa kan jechisiisu isaadha. Akka barbaadan nama fakkeenyaaf fi yeroo gaa'ila keessatti to'annootu jiraadha yaada kee irratti to'annootu jira. Yeroo immoo singilii akka barbaadan ba'anii galuun baay'uma sirriidha. Akka barbaadde baatee galuu jechuun kun yeroo hundaa hammeenya yookiin badii gochuu miti beektaa. Waanuma amma fakkeenyaaf waanuma ani gaariidha jedhee godhu tokko akka amma yeroo gaa'ila keessa jiru kan waan tokko ani gaariidha waan natti tola jedhee ani yaadu tokko meebii si biratti lakki asii wayyaa jechuu dandeessa ta'a. Garuu gaafan yaada mataa kootiin gaafan singilii ture gaggeeffamu waan fedhe irratti murteesseen akkas godha
natti toluu danda'a jechuudha malee amma wanta akka sanaatti gootu sun hundi gaariidha jechuu yookiin immoo badaadha jedhee murteessuu kootii miti garuu akka barbaaddetti socho'u bilisummaa yaadaa bilisummaa gochaa waanuma kamiifuu qabdaa kanaaf jireenyi siingilii keessaa hin deebi'u garuu gaariidha. Jireenya siingilii yeroo siingilii yeroo gaa'ilaan yeroo kan gaa'ilaarraa jireenya kan gaa'ilaarraa jireenya siingilii wayyaa eessan baatiin eessa dhaqxeen eessaa galtaan hin jiru. Inni kunis barbaachisaadha garuu waan waaqayyoon jaalatu waan ta'eef jireenya gaa'ilaas ani gadheedhaan jedhu hin barbaachisuus hin jedhu gaariidha yeroo isaatti waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaafii lammaffaa seenaa. Gaafii lammaffaanii gara fuula duraatti mee gara fuula duraatti hawwiin kee maal hawwita? Hawwiin koo deemu ba'u. Eessatti deemta? Biyya kana keessaa gara biyya hambaatti deemee biyya faranjii kana jechuudha. Biyya kamuu haa ta'u garuu Itoophiyaa fi Afrikaa biyyoota Afrikaa hin ta'in. Biyyoota kan biraa deemee akkuma jiru miti. Keessumaa amma biyya kam deemu? Hin argamu malee otoo argamee biyya akka Ameerikaa akka Kanaadaa biyyoota Awurooppaa kan baay'een filadha baay'een jaalladhallee haalli jireenya isaanii wanti kamuu baay'ee natti tola beektaa yeroo tokko tokko of jajjabeessuuf jenna malee waan baay'eedhaan isaan duuba jira waan baay'eedhaan akka biyyattis ta'e akka dhuunfaatti akka mootummaatti biyyoota kanaa duuba jira. Kanaaf anamma kan biyya sana kanan deemuu filadhu beektaa hojjedhee jechuudha. Jijjiiramee achi taa'ee hojjedhee maallaqa argadhee as deebi'u miti. Biyyuma sanatti akkuma fakkeenyaaf dhiironni keenya baay'een beekama ijoolleen shamarranii dhiirotaa biyya alaa kana deemanii hojjetanii deebi'anii dhufu miti jiru. Ani garuu akka sanarraa adda kan ta'edha kan nan barbaadu. Nan deema achumatti nan hojjedha. Yeroo dheeraa boodallee haa ta'u yoo waaqayyo na gargaaree fakkeenyaaf mana kan koo kan ta'e yookiin immoo kireeffadhee haa ta'u achumatti hojjedhee faranjii fuudhee achuma waliin jiraachuu itti fufeemma waaqayyoon umurii koo na jiraachise. Achuma deemtee hojjettee mana ijaarrattee yoo kireeffatte faranjii fuudhee achumatti wajjin jiraachuu. Achumatti hafuu. Faranjii fuutee achumatti hafuu. Wanti biyya kanaan ilaallatoo jiraatu fakkeenya maatii obbolaa jira miti wanti baay'een isaan kana yoon danda'e yoon ofii koof danda'e maallaqa nan gargaara maallaqni jira hojjettee maallaqni jira taanaan immoo dhufee ilaalees deemuu nan danda'a wanti na daangessu hin jiru kana caala garuu biyya sanatti hojjedhee asitti deebi'aan hin ta'u. Hawwiin kee biyya kana keessaa baatee fedhu Kanaadaa haa ta'u Ameerikaa haa ta'u biyya kana baatee biyya sanatti hojii hojjettee yoo manas ijaarrattee yoo milkoofte manas ijaarrattee yoo mana ijaarrachuu baadhellee mana kireeffadhee achitti faranjii fuudhuudha jettee kuni faranjii fuudhuun biyya kanaa baatee achitti hojjettee mana ijaarrattee faranjii fuudhuun hawwii kee guddaadha. Yes walumaa galatti biyya kanaa bahee biyya silaa carraan hojiin bal'aan jirutti nan hojjedha gaafa jette mootummaa si eeyyamamutti deemtee hojjechuu biyya hojjettee jijjiiramuu hin dandeessu. Biyya kana keessatti hojjechuudhaaf carraan hojii uumtee hojjechuu baay'ee dhiphaadha. Wantoonni hojiidhaaf si barbaachisan tokkoffaa gaafa nan hojjedhe jettu hojii guddaa tokko hojjechuuf yookiin gara mootummaatiin deeggarsi barbaachisu jiraachuu danda'a. Kun hin argamu. Haaluma achi dhufaadhuma immoo uummata keenyaatiin wal qabatee biyyi keenya jettedha. Wanta gaasitti hin dabartan maatiin keerraa waan hojiidhaaf jechuun hojjettee ittiin guddattu gaarraan argatu beektaa. Garuu carraaqqii mataa keetiitiin ati nan hojjedha gaafati jettee maallaqa liqeeffattes haa ta'u karaa ta'een dhuftee mootummaan si deeggaruu miti si jajjabeessuu miti afaan hojjedha carraa hojii uumaa siin jedha. Garuu ganama galgala gaafati dhuftee hojii xiqqoo suuqii bantee gaafate jalqabdu mootummaan akka waan hojii ati isaa hojjettee isaa galchituutti ganama galgala gibira humnaa oduu irratti murteessanii si hordofu gaafa hojiidhaaf fakkeenya eeyyama hojiidhaaf baasuudhaaf piroosesiin baay'eetu jira. Sun maallaqas gaafa dhaatu maallaqa xiqqoodhaan hojii jalqabuuf deemta. Sana keessatti garuu xaxaa baay'eetu jira. Dhiphaadha jechuudha. Lafti gahaan hin jiru. Maallaqni gahaan hin jiru. Kaapitaalli ittiin ati hojii uumtu hin jiru. Xiqqaadhumatti ittiin jalqabdu nan jalqabu jettee immoo guufuu baay'eetu jira. Kana jechuun abdii nama kutachiisuu miti. Warri ta'ee fi kaleessa maatirraa ta'uu
ofiin hojjetanii haa ta'u waa harkaa qaban hojjetanii asitti jijjiiramanii jiraachuu danda'u. Ani garuu inni kun haala akkasiirra waan hin jirreef hawwii koollee miti biyya biraatti deemee hojjedhee jijjiiramee jireenya koo bilisummaadhaan firiidamiidhaan jiraachuun barbaada. Ayyee biyya kanaa baatee Ameerikaas yookiin Kanaadaas deemtee hojii hojjechuun gaariidha. Garuu achitti haftee faranjii fuudhaan maatu si kakaase jechuun achitti hojjettee biyya Ameerikaattis Kanaadaattis hojjettee gara biyya keetti gaaffii bareedaa na gaafate. Gara biyya keetti yoo deebitee jireenya kee jiraatte jireenya kee gara kanatti deebitee si hubadhu. Anamma gaafan asii deemu hawwiin koo faranjii fuudhuu miti bara. Innaan siin jedhu biyya sanatti dhaqeen faranjii fuudhadhaa miti kanan deemuuf hojjedhee jiraachudha. Garuu umurii nama tokkoof barbaachisu nan jiraadha arga ta'eeti qophaan jiraatamu. Kanaaf animmoo achi as deebi'uun barbaadu. Kanaafuu maal ta'uu qaba achitti faranjii fuudhuu. Achi immoo biyya kanatti asin deebitu hojjettee maallaqa argateetta miti. Biyya kana keessa wanta akkati gammachuudhaan jiraan. Mirga dimokiraasii, mirga namummaa isa kanallee sirraa mulqama. Kanaaf wantu karaa adda addaatiin karaa mootummaatiin haa ta'u, karaa mormitootaatiin haa ta'u, wantoota uumamaan Itoophiyaa kana keessatti jechuudha. Waaqayyoon uumamaan bal'aa waan baay'ee kenna. Garuu uummatichi isatti wal jiraachisu miti. Wal dhiibaa waan garaa garaatu jira. Oonuma hojjettee maallaqa qabaatte illee jechuudha. Karaa waan jechamoota adda addaa jira xaaxaa hedduutu jira. Kanarraa bilisa baatee jiraachuu isa jedhuufin achitti jiraachuu barbaada. Maallaqas fidee asin dhufu eddanachi nan jiraadha ta'e immoo qophaa umurii amma silaa jiraachuu qabuun jiraadhu fuudhuun dirqama. Kanaaf achumatti maallaqa kee walitti qabattee mana ijaarrattee faranjii fuutaa jechuudha. Baay'ee bareeda.